السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هرأ فيديو كانك أرجتني جتشو أستاذني تينا مالتات شيني تينا مالتات في وانقرا قرا يجون كيسان نقولو. أولا أنا أستاذة متي نمن أستاذة قفو أنت في اللي شريعة هردفوهين كابو ilmi namaa akkamirratti illee shari'aan hordofamu qabu amantii ofii hordofuu qabu jechuudha namni waan ustaaza ta'eef sheeka ta'ee fi ta'uu dhabeefi miti garuu warroota beekta hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuuna akkuma rabbi jedhetti taate jechuudha waliin qixxeeffamu namni waa beekuuf namni waan beeknu nu hundaa rabbii waan haa beeksisu as gabaabatti ani ustaazaa miti ammatti garuu international daa'ii ta'uu barbaade inshaallah amantii akka addunyaatti beeksisuu barbaada. Har'a garuu maaltu akkanas fidee maalii fi waan jedhu isin deebisu. Har'i maal isiniif fakkaate? Anaaf jireenya kiyya keessatti guyyaa ani akka seenaatti kaa'adhuudha. Guyyaa xumura yuunivarsiitii qormaata faayinaalii xumuraa sadarkaa yuunivarsiitiitti fudhannuudha guyyaan irraa faayinaal egzaamii jechuudha. Yaa'u waggaa turtii waggaa afuriitii seemisteera 8 seemisteera 8ffaa faayinaalii guyyaa xumuraati jechuudha. Ani qophiilee yuunivarsiitii sadarkaa yuunivarsiitii irratti dhiyaatan hedduu irratti hin dhiyaadhu. Homanatti hin tolleef irratti hin dhiyaanne leedii deeyirraa 15 day leeftii 100 day leeftii jira kalar day jira qophiilee hedduu jira. Namni beeytanii hangaruu kana hunda irratti Fijamar Yuunivarsiitii keessas waan hin jirreef irratti hin dhiyaadhu. Garuu guyyaa har'aa kana faayinaalii xumuraa ta'uu waliin namni ammata 4 waliin ture walitti mufata. Kanaaf ofii sagantaa walii godhuu fi sagantaa yaadota tokko wal dabarfachuu ijoolleen kilaasitti qopheessanii soo anilleen faayinaalii qoramuu dhaqee achumaan irratti argamee jechuudha. Garuu uffata kana kaahadhee akka dhiyaadhu na godhee fi na kakaase. Yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii Adamaa Saayinsii Teekinooloojii yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitii sadarkaa Itoophiyaa jiru keessa yuunivarsiitii adda duree fi hedduu ulfaataadha. Even qabxii dabriinsaatu galmeessuun hedduu ulfaataadha. Keessaahuu ijoollee baadiyyaa naannaa fagoodhaa dhufan irratti hedduu ulfaataadha. Yeroo baay'ee ijoollee Finfinnee fi ijoollee Adaamaatu yuunivarsiitii kana seenaa jechuudha. Ani immoo rabbiin na gargaaree dandeettii xiyyaa miti yuunivarsiitii kana achiif godhe eessarraa dhufee Baaleerraa dhufee jechuudha. Baalee kunoo fagoo sanarraa dhufee akka tasaa ta'ee akkaan an seene na duuba ijoolleen Baalee nam takkallee hin dhufne yuunivarsiitii kana. Ana durallee namni jiru namuma tokko qofa beeka'anii keessaahuu bakkaan dhufe san immoo namni takkallee hin jiru an Baalee Ginneerraa dhufee. So kanaaf uffata biraallee kaadhee argamuu numa danda'a. Laakiin meeqoo bara wahii as keessaa eebbifamte jedhama. Even viidiyoon kunillee seenaaf ni ta'a. Astuu GC bara 2025 uffata aadaa kiyyaa safuu duudhaa biyya tiyyaa kaahadhee argamuu jedheetiniini. Alhamdulillah har'a faayinaalii xumurre malee ganaa difeensii fi exit exaamiin naafa san immoo inshaallah rabbiin bira na haa dabarsu difeensiin anaaf waan guddaallee miti inshaallah afaan ingiliffaa baay'ee waan natti hin ulfaanneef ka'an sodaachuu jiru exitiidha sanillee bira na haa dabarsu jechuudha. Namni martinuu bakka keessaa ba'e qaba. Bakka keessaa ba'e bakka wahii gaafa ga'e immoo bakka bu'uun isaa dirqama. Anmoo Baalee keessaa bahe intala Arsiitii horteessii koomandooti keessaa immoo Baalee uummanni Baalee uummata aadaa duudhaa safuu fi ulfina guddaa qabu akkuma namni martuu beekutu jechuudha. Nama tuqu namni illee isa tuqu aadaan kenna safuun kenna amantaan kenna mataa kenna alhamdulillah rabbil aalamiin. Yeroo baay'ee waan dasna jedhu irraahi iccitiidhaan illee beekamna nuhiin kun jechuudha. Alhamdulillah haja adam saadoo rabbiin ruuxii isaanii jannataan qananiisu. Wanni garaa nu baate gara nu deebitee warra jedhisanii jechuudha nuti. Kanaaf akka abbaan kiyya jedhu hoomaa waraanaa bahan jajanii gala jajanii jedhee nuti amma nama hoomaa waraanaa gadi bahee gaafni nu jajan gaafa eegdiitii xumurree sanilleen immoo rabbuma jira ni dabrina jedhee immoo yaada. So kanaaf qophiin irra turee fi bakki nu turrelleen kana
hunda keessanuu isin jaalladha. Oromiyaa kulleen hin jaalladha. Garuu ani bakkumarraa dhalate fakkaata namni martu. Soo kanaaf jechuu barbaadeetii nagaan